oduu gammachiisaa hunduma keessaniif afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, Amaariffa onlaayiniidhaan jalqaba irraa pilaatfoormiiwwan akka Iimoo, Google Miitingii, Waatsaappii fi Zuumiidhaan barachuu ni barbaaddu? Sana taanaan lakkoofsa kanaan nu dubbisaa. Akkam jirtu hordoftoota Gaaddisaa Tuubiidha. Nagaan jira galata isaa. Egaa baga irra deebitanii gara Gaaddisaa Tuubiitti dhuftanii har'a kan isin barsiisu jechuudha. Qubee afaan Ingiliffaati. Egaa siireesiidha. Siireesiin kun immoo kan isin gargaaru jechuudha. Afaan Ingiliffaa akkamitti akka dubbistan sirriitti kan isin gargaarudha. Kanaafiyyuu jalqabdoota yoo taatan afaan Ingiliffaa barreessuudhaaf jechuudha. Sabiskiraayib gootaniitoo sirriitti hordofuu keessan akka hin raaffanne jechaa ta'u. So barnoonni har'a keenyaa jechuudha waa'ee qubee afaan Ingiliffaati. So afaan Ingiliffaa kana jechuudha qubee afaan Ingiliffaa 26tu jira. Tootaalii they are okay 26 26. 26 kana immoo maalinni English capital letters yookaan immoo qubee gurguddaa fi akkasumas immoo English small letters qubee xiqqaa jennee adda baasna jechuudha. Capital letter bocni isaanii egaa akkuma argitan kanaadha. Yogguu waamnus jechuudha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z jenna. Inni kun inni qubee gurguddaadha jechuudha. Qubeen xixiqqaan immoo egaa bocni isaa kana fakkaata. Okay. So its name is English small letters jennaani. Maqaan isaa maalinni English small letters jennaani jarreen kanneen jechuudha. So yogguu waamnus akkuma gubbaa sana jechuudha. Capital letter small letter bakka tokkotti ni ilaalla. Garuu isaan kanneen yogguu waamnu akkuma duraa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z jennaa jechuudha. Okay. So qubeen 26 kana fakkaatu ammammooyyuu qubee guddaa fi qubee xiqqaa wal biratti ilaaluudhaaf yaadna. Okay. English capital and small letters jedha. Inni qubee gurguddaa Ingiliffaatii fi qubee xixiqqaa Ingiliffaa bakka tokkotti ilaaluudhaaf jechuudha. This one is English capital letter A. Okay. Capital letter A dha. Isheen tun immoo small letter A dha jechuudha. This one, okay. This one is capital letter B and this one is small letter B. Kun capitalidha, qubee guddaa isa jennudha. Inni kun immoo qubee xiqqaa baatii jechuudha. This one is again capital letter C and this one is small letter C. Kuni qubee xiqqaa caa kan jennuun sana jechuudha. C and qubee guddaa C dha jechuudha inni kun. Okay. And this one is capital letter D and this one is small letter D. Kuni qubee guddaa D jennu sanadha. Inni kun immoo xiqqaa D jennu sanadha. This one is capital letter E and this one is small letter E. Inni qubee guddaa E jennu sanadha. Inni kun immoo xiqqicha E jennu sanadha jechuudha. Again, this one is capital letter F. Qubee guddaa F jennu sanadha. And this one is small letter F. Kun immoo qubee xiqqaa F sanadha jechuudha. Again, this one is capital letter G. G dha jechuudha. Small letter G jennaani. This one is capital letter H and this one is small letter H. Qubee guddaa H dha. Qubee xiqqaa H dha jechuudha. And capital letter I, small letter I. Qubee guddaa I dha. Qubee xiqqaa I dha jechuudha. Capital letter J, small letter J. Capital qubee guddaa J dha. Sorry. Kun immoo qubee guddaa qubee xiqqaa J dha jechuudha. This one is capital letter K and this one is small letter K. Kun capital K dha. Kun immoo small yookaan immoo xiqqicha K dha jechuudha. And this one capital letter L, small letter L.
capital letter qubee guddaa L dha, qubee xiqqaa L dha jechuudha. This one is capital letter M and this one is small letter M. Kun immoo capital letter M dha, small letter M dha jechuudha. Capital letter N, small letter N. Qubee guddaa inni, qubee xinnaa N dha. Capital letter O, small letter O. Qubee guddaa O, qubee xiqqaa O dha jechuudha. Amma Ingiliffumaan isinii jedha, okay? Capital letter P, small letter P. Capital letter Q, small letter Q. Capital letter R, small letter R. Capital letter S, small letter S. Capital letter T, small letter T. Capital letter U, small letter U. Capital letter V, small letter V. Capital letter W, small letter W. Capital letter X, small letter X. Capital letter Y, small letter Y. Capital letter Z, small letter Z. Okay? Amma immoo al tokko cal jedheetiin hunduma isaatu isiniif dubbisa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z jenna jechuudha. So qubeeleen 26 afaan Ingiliffaa kana fakkaatu. Viidiyoo itti aanutti immoo qubee dubbachiistu akkasumas qubee dubbifamaa sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha. Amma viidiyoo itti aanu wal agarrutti nagaan ta'a. Subscribe gochuu akka hin irraanfanne like godhaa.